Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa nagaan keenya kabajaaf jaalala bakka isin jirtan maratti sinaa qaqqabu qophii keenya ammas barnoota kan torban kanaaf qindeeffanne yeroo keenya eegallee jirra nu waliin turtanii aga xumura qophii keenyaatti akkasiin nu daawwatan gamanumaan isin afeerra turtii keessan aga xumura qophii keenyaatti nu waliin taasifadha. Barnoota ammas barnoota kanata mukaba kaayyoon oromoota. Tole guddaa galatoomii maqaa keenutti mi walaa barru. Eeshi maqaan koo Zariyoon jedhama. Maqaan koo Bijigaa Waljirraan jedhama. Maqaan koo Miliyoon Kabbadan jedhama. Abdallah Hajizeenuun jedhama. Maqaan koo Daawit jedhama. Maqaan koo Taaddalam Saaluun jedhama. Maqaan koo Jaalataa Ittaanaan jedhama. Barnoota ammas barnoota kanata mukaba kaayyoon oromoota. Jaarsa jennee jaartii yoo jenne dhiirsa jennee maal jenna? Niiti dhamu. Namicha jennee yoo? Namicha jennee jechuun namicha jennee yoo jennu kan shamaraati moo kan maal jechuuti? Namicha jennee namicha jennee namicha jennee namitti Laagalle gil. Jaarsa jennee jaartii jenna minire? Dhiirsa jennee yoo maal jenna? Dhirsa jennee abbaa manaa jenna. Dhirsa jennee niitii dubartii. Jaarsa jennee jaartii yoo jenne. Dhirsa jennee haadha warraa jenna. Dhirsa jennee jaartii ma jenna. Dhirsa jennee jaartii ma jenna. Namicha jennee yoo? Namicha jennee namicha jennee niiti. Namicha jennee yoo? Namticha jennee hin barreeffama. Namicha jennee? Namicha jennee ishii. Ishii jenna? Ishii namicha jennee intaloo jennu. Barnoota ammas barnoota kanata mukaba kaayyoon oromoota. Garaagarummaa ministeeraa fi ministeeraa maalidha? Ministeera fi ministeera. Ministeera jechuun bakka bu'een ministeera kan jedhamu dhaabbata tokko bakka bu'ee hoogganaa paartii tokko hoogganaa ministeerota kan waliigalaa jechuudha. Ministeerota kan jennu garuu kan walumaa galaasaa isa kan hoogganu jechuudha. Ministeerota jara wanta kutaa qabu isaaniiyyuu. Kutaa ministeerotaa kutaa baay'eedha. Kutaa isaa hunda tokko lama yoo kan jennu ta'e yeroo fudhachuu danda'a waan ta'eef iyyuu ministeerri garuu kan isa jalatti paartii tokko ta'uu danda'a. Dhaabbata ministeera paartii tokko ta'uu danda'a. Ministeera kutaa isaanii jalatti ministeerota kan jennu garuu hunda isaa walitti qabee hoogganu jechuudha. Gaaffiin koo maal ture beektaa? Ministeeraa fi ministeera garaagarummaa isaa. Ministeeraa fi ministeera. Ministeera malee ministeera jettu kanallee hin beeku dhageessa. Ministeera qofa beektaa? Ayyoo. Ministeerri qaama hooggansa olaanaadha. Ministeera itti ta'ee ministeerri immoo dhaabbata garaa garaatu jira. Ministeerri dhaabbata ministeerii akkasii jedhama. Garaagarummaa kanaa qaba dhaabbata ministeeriin. Ministeerri immoo hooggansa olaanaa sadarkaa olaanaa jiran jechuudha. Ministeerri namicha yookiin nama hoogganu. Ministeerri immoo waajjiricha ilaallata. Ministeera jechuun namicha. Ministeerota jechuun immoo gahee hojii sanaati. Akkasumatti fakkaata. Garaagarummaa ministeeraa fi ministeerri kan
naannoo tokko walitti qabatee jiru ministeerri naannoo walitti hammatee jiru yoo ta'e ministeera immoo ministeera beeku ministeera akkamitti yaala ministeera jechuun immoo ministeera jechuun olaanaa wanta kan isaa oliinatti fakkaata. Ministeerri akka waliigalaatti kan akka biyyaatti kan geggeessu jechuudha. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Ministeerota biyya Itoophiyaa keessaa 5 natti himi. Ministeera tokko ministeera qonnaa. Ministeera qonnaa. Ministeera paartii badhaadhinaa dhuma isa jedhamu kana. Ministeera misooma fi jallisii. Misooma daldala. Misooma investimentii irratti isa daldaluma jechuudha. Inni kutaa daldalaa ilaatti ministeera ijaarsaa fi konistiraashinii. Engaa hore torba majaasiidha. Ministeerota fayyaa, ministeera barnootaa, ministeera qonnaa, ministeera albuudaa, ministeera enerjii fi albuudaa, ministeera hanga baay'ee waame. Ministeera barnootaa, ministeera aadaa biyya alaa, ministeera aadaa biyya alaa, ministeera barnootaa, ministeera albuudaa fi bishaanii, ministeera waajjira muummicha ministeeraan jira, ministeerri fayyaa jira, ministeerri baay'eedha ka. Ministeera qonnaa fi ministeera albuudaa, ministeera gijibaa, ministeera faayinaansii, ministeera gabiinaa gumrukii, ministeera kominikeeshinii. Ministeera qonnaa ministeera fayyaa, ministeera qonnaa ministeera mootummaa Ministeera fayyaa, ministeera qonnaa, ministeera albuudaa fi enerjii. Kana natti fakkaata. Shishanii. Ministeera innoveeshinii. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Ministeerri barnootaa yeroo ammaa kana eenyudha? Ministeerri barnootaa kan yeroo ammaati Biraanuu Naggaatiin jira. Mee maaliin yaadatta Biraanuu? I hope baay'een jaaladha. Maayidhaaf nama baay'ee dhaabbata kanaafillee biyya kanaafillee bu'aa guddaa buusudha. Kanaan boodallee ani namoonni baay'een nama akkanaa biyya keenya keessatti argamu isaatiif ani hope baay'een jaaladha. Maayidhaaf barnoota koo irrattillee baay'ee yeroon ani bara darbeen eebbifamelleedha. Baay'ee success akkan ta'e akkan bakka guddaa ga'ullee baay'ee na gargaareera. Maayidhaaf namni tokko dirqama kaayyoo jalqaba duraatirraan yeroo odoo furmaanni akkanaa kun jiraate dhaloonni akkanaayyuu baduu ture. Dhaloonni ammaa yoo argitu kallattiiwwan garaagaraatiin badeedha. Kallattiin barnootaa badee ture. Garuu yoo hope baay'een jaaladha. Nan deeggaraa. Gara fuulduraatti illee jabaadhuun jedhaan. Jaalala isaaf qabda ibsaarta jechuudha. Eeyyee. Yaa ogaa gaariidha isaan Dookter Biraanuu Naggaa jedhamu. Mee maaliin yaadattu isaaniin? Irraa yoo naa darbite gaariidha.
Maaliin yaadattu? No ijoollee hedduu kufee ijoolleen hedduu manatti galee yeroo manatti galu immoo abbaatti ba'aadha haadhatti ba'aadha maatii isaaniitti ba'aadha waan ta'eef kaarikuleemiin kun irratti yoo ilaalame gaariidha kanaaf xinnoo obbo Biraanuu kana yaadanna. Dr. yookiin Profeesar Biraanuu Naggaa jedhama. Namicha baay'ee jaallatama. Mee maaliin yaadattu Dr. Biraanuu Naggaa? Dr. Biraanuu jijjiirama mana barnoota irratti fidaa jiruun amma yaangistarii irratti yookiin immoo ijoollee ammaati irratti waan guddaa hojjetamaa jira. Abdii egeree boru ijoollee biyya ijaartu biyya kana ofitti fudhatanii hoogganuu deeman isaan bu'uurarraa kichuu isaanii ijaaraa waan jiraniif adeemsa isaanii baay'ee natti toleera. Jaallattuun jechuudha. Nan jaalladhaan nama barate nama waliigala yaadu raashinaal nama raashinaalii ta'e waan ta'eef nan jaalladha. Injiinar Biraanuu Naggaa Dooktor Injiinar Biraanuu Naggaa jedhamu. Mee isaan maaliin yaadattu mee Dooktarri? Mormaa siyaasaa turan bara dheeraatiif ittaan immoo qormaan isaan gara biyya kanaatti jijjiiramaa baasanii haala ittiin barame sana ala waan ta'eef namaa fudhatamuu hin dandeenye sababa kanaan malee adeemsichi isaan baasan sun gara fuulduraatti furmaanni isaa guddaa gaarii qaba. Internaashinaali jechuudha. Namoonni ogummaa biyya alaatti laatamaa jiru fideesitti yeroo inni fidu namaaf waan hin galleef isa baratame sanaan socho'u malee waan haaraa namni keenya abdeetii gochuu waan dadhabeef akka itti qormaata fudhatan sana waan hin barreef isaan qormaata kana kutaa koo lammaffaa dhiyeessee iddoo tokko taa'anii qormaata fudhatanii wanta miidhaa biyya irratti fide fakkaata. Garuu nama barateetu beeka namni hin baranne baay'een isaa immoo kana hubachuun bira ga'uu yeroo dheeraa isa gaafata jechuudha. Kanaan yaadadha jijjiirama addaa fide. Dr. Biraanuu Naggaa. Mee maaliin yaadatta isaanii Dr. Biraanuu Naggaa maaliin yaadatta? Barattoota kuffisuudhaan qormaata cimsuudhaan na yaadadha. Karaa duraa immoo Gimboota Sabaatti dhaaba Gimboota Sabaatti ta'ee ture isaan lama kana keessatti na yaadadha. Isaan lama kana keessatti na yaadadha. Profeesar Biraanuu Naggaa jedhamu. Isaan maaliin isaan yaadattame? Isaaniin immoo qormaata biyyoolessaa kanaan isaan yaadadha. Akkamittiin? Sun haala qormaata itti qoramanii kanaan dura yeroo dura haala hanna minaamni hambisuutiin bakka intaraasiin illee kan dura bakkuma baratan itti fudhatan yuunivarsiitii irra deemanii akka isaan fudhatan bara isaanii akka kan ta'e kanaan isaan yaadadha. Darbees immoo kufaatiin barattootaa illee amma ta'e jiraachuu isaatiin yaadadha. Kanaan isaan yaadadha. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Jiruuf jireenya kee keessatti yeroo qofaa kee taatu duwwaa kan itti gootu? Yeroo qofaa koo ta'u kan yoonnoo jedhu yeroo qofaa koo ta'u kitaaban dubbisa. Kitaaba nan dubbisa iciitii waa'ee wanta jijjiiruu barbaadu jira. Wanta furuu barbaadu jira. Galmee koo irratti barreessa. Maal akka furuu barbaadu barreessa. Hanqina koo barreessa. Jabina koo barreessa. Garuu kan ammoo nama biratti barreessuu hin dandeessu. Maaliidhaaf? Namni hanqina kee fi jabina kee gaafa gargar baate si miidhuu danda'a waan ta'eef. Kanaafuu yeroo qofaa kee teessu waa'ee kee of qorta jechuudha. Kan biraa yeroo qofaa kee taatu duwwaa wanti raawwattu maali? Yeroon qofaa koo ta'u tokko kitaabolee nan dubbisa. Qofaa kootti gaafan taa'u. Bakka baay'eedha inni garuu. Yaada kan qophaa koo godhu yaada sanaa ana duwwaa beeka malee namni biraa tokko waan hin beekneef yaada isa kan dhuunfaa kooti yeroo yaadu namni na keetti hin beeku eenyus hin beeku qophaa kootti kanuma kanaan ala isa kan sheerin godhaa hiriyaadhaaf haa ta'u maaliif haa ta'u. Yeroo jireenya koo keessatti mana ciisichaa koo seenee yookiin surree gabaabduu sanoon baafadhu namni na bira jiraachuu hin qabu jedhee ta'eedha. Surree gabaabduu baafachuu namni na bira jiraachuu hin barbaachisa. Kan biraa moo? Kan biraa icciitii koo waan kophaa koo hojjedhu yookiin silkii yuutuubii yoon banu kophaa koo wanta laaloo jiraatu kophaa kootiin laala. Namni na bira jiraachuu hin qabu. Kanuma.
Ingau. Inga. waa yaaduu waa karoorsee waa barreessuu fi xiinxaluu waan irra deebi'ee waan inni irraanfadhe yookaan balleessee deebi'ee yaadee waan sana seevii godhee qabachuudhaaf na gargaara dhuunfaa kooti yeroo nama wajjin jiru immoo karoora gara fuula duraatti jiruu fi maal gochuu qabee nama sana wajjin diskesiin godha jechuudha akkas. Yeroo kan hojiirra hojjedha yeroo hojii xumuree immoo bilbila kooni bilbilaan tuttuqarra baay'ee bilbila tuttuquu baate immoo wanta sammuu kootti boqochisu matsaafas ta'e si bilbilas ta'e kan lamaan waan godha yeroo qoba qonnaa koo bakka wanta yaadachuu barbaadu ilaaluu barbaadu dhaqee ilaala kan na yeroo boqonnaa baay'ee kan itti amma kana tursuun qabu. Na hojiirraati 12 booda sana booda wanta sana boo fayyadamee booda immoo isaatiin dhiyaa irrafa sana booda. Yaada baay'isuu jechuun yaada yeroo nama bira hin jirre yaaddu wantoota adda addaa jechuudha. Yeroo nama bira hin jirre yaada jechuudha yeroo qofaa kee taatu. Yeroo qofaa kee taatu yaada baay'ista. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Guddaa galatoomi. Isinis guddaa naa galatooma. Ulfaadhaa isinis. Atillee isinillee galatooma. Yoo nan dogoggore ka dogoggora na oolchaa. Ishi galatooma isinis. Biddaa galatooma. Isinis galatooma. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Egaan kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa nu waliin turtanii nu daawwachaa jirtu jennee abdanna. Gaaffiiwwan namoota gaafachaa turre muraasa isaa deebisaa isinitti muufan yaala. Kan jalqaba irratti gaafannee jaarsa jennee jaartii yoo jennee dhiirsa jennee maal jennaa jennee gaafannee turre dhiirsa jennee niitii jenna jechuudha. Namicha jennee yoo maal jenna jennee gaafannee turre namoonni yaada mataa isaanii nuuf deebisaniiru jechuudha. Gaaffiin keenya inni itti aanu immoo ministeeraa fi ministeerri garaagarummaan isaanii maalidha jennee gaafannee turre ministeera kan ittiin jennu hoogganaa sanaanidha jechuudha. Ministeera jechuun immoo dhaabbata sana kan bakka bu'u jechuudha. Ministeerota Itoophiyaa keessaa 5 nutti mijannee gaafannee turre namoonni akka hubannoo isaaniitti nutti himaniiru. Ministeera qonnaa, ministeera barnootaa, ministeera fayyaa kanneen akkasii kan fakkaatan jechuudha deebiinsaa. Ministeerri barnootaa yeroo ammaa kana eenyudha jennee gaafannee turre deebiin isaa Dr. Biraanuu Naggaati. Wanti ati qofaatti malee nama biratti hin goone maalidha jennee gaafannee turre kanneen akka uffata jijjiirrachuu, qaama niqachuu kanneen akkasii jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa qophii keenya ammas barnoota kan guyyaa irraa barumsa guddaa argattaniitu jennee abdanna. Torban qophii keenya ammas barnoota kabiroo qopheeffannee aga deebinee wal arginutti torbanni kun torban nagaa, torban gammachuu, torban jaalalaa akkasiniif ta'uwina nagaan nuuf tura. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiila of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame.